kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana hundi keessan baga nagaadhaan deebitanii dhuftan ani shimeedha shimeemaan viidiyoo kana keessatti kaameraa dhoksaa mana isin keessatti hojjetan keessa jiraatan yookiin keessa galtan keessa jiru akkaataa itti appilikeeshinii fayyadamuudhaan kaameraa san arguu dandeessaniin isinitti agarsiisa jalqaba irratti appilikeeshinii kana daawunlood godhachuu qabdu application kana download godhachuudhaaf application Chrome Opera fi browserota biroo fayyadamuudhaan download godhachuu ni dandeessu. Eessa download akka godhamu hordofaa isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti application Chrome ni bantu. Sanbooda iddoo search jedhu kana keessatti Kana press jedhaati barreessaa. Kana press kunoo barreeffama asitti mul'atu kana isa kana barreessaati search godha. Egaa kabajamtoota website saffisaan nuuf bane jechuudha. Kanaafuu yeroo website isiniif bane iddoo kana tuqaa iddoo menu jettu kana tuqaa. Menu keessa erga seentanii booda kunoo app store kan jedhutu isinii dhufa. Okay, amma applicationoota keessa seennee jirra. Kunoo applicationoota adda addaatu as keessatti argama. Applicationoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an website kana irratti ni argattu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti garuu kanneen isinitti agarsiisuu barbaade application kaameraa dhoksaa soqee argatudha jechuudha. Applicationichi kunoo isa kana jechuudha. Application kana buufachuu yoo barbaadan kunoo suuraa isaa irra gadi tuquu ni dandeessu. Asuma irra gadi tuqaa yoo barbaadan immoo akkan ol darbaati download APK kan jedhu ni jira. Isa irra gadi tuqaa. Ammaaf fuulduraafis jechuudha akkaataa download itti godhachuu dandeessan asitti sirriitti hubachuu qabdu kunoo as tuqaa fakkeenyaaf asirra. Kunoo download gochuu jalqabee jira. Downloading file jedhaa jira. Download godhee xumuree jira. Open kan jettuun tuqa jechuudha. Kunoo amma gara bilbila kiyyaa fe'aatiin jira jechuudha. Installing godhaa jira. Okay. Fe'amaa jira. Kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenya page keenya viidiyoo kana namoonni argaa jirtan hundi keessan please page keenya follow godhaati yeroo hundumaa wantoota teknooloojiidhaan wal qabatan wantoota jireenya keessaniif faayidaa kennan isiniif dhiyeessina. Open jettanii seentu kunoo open jedheetiin seenaa fakkeenyaaf open osoo hin jedhin dura done jedhaanii okay duubatti hin deebi'a. Duubatti deebi'een applicationichaa isinitti agarsiisa. Applicationichi kunoo isa kana jechuudha. Applicationiin kun proodha. Isa kana bakka biraatti downloading godhinaati. Isaan ani isinitti agarsiise qofa fayyadama kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana. Egaa amma kaameraa argachuudhaaf deemna jechuudha. Kaameraan tokko mana kana keessa ni jira jechuudha. Kaameraan jirus kaameraa Mobaayilaa jechuudha. Isa san yeroo argatu mallattoo akkamii agarsiisa wantoota birootis soqee ni argata waan ta'eef meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa ispiikariiwwan adda addaa maagneetiiwwan adda addaa isinitti agarsiisa waan ta'eef appilikeeshiniin kun kaameraa yeroo argatu maal akka isiniin jedhuu fi mallattoo akkamii akka agarsiisu addaan baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Jalqaba irratti ni bantu. Okay, erga bantanii booda haala kanaa isinii dhufa iddoo kana tuqxu. Iddoo kana erga tuqxanii booda hidden camera kan jettu hidden cam kan jettu tan ishee tana tuqxu iddoo kana fayyadamtu jechuudha. Click sanbooda spy camera detector jedha kaameraa dhoksaa yookiin kaameraa basaastuu detect godhi jedha iddoo kana tuqxu jechuudha. Amma kaameraa soqnaa jechuudha mana keessa soqnaa jechuudha fakkeenyaaf mana keessan keessa chaarjera mobaayilaa fakkeessanii diivaayidara fakkeessanii yookiin ispiikarii fakkeessanii iddoo adda addaatti meeshaa miidhaginaa mana keessa jiru fakkeessanii riisiivara fakkeessanii kaa'uu danda'u iddoo adda addaa kaa'uu danda'u ampoolii fakkeessanii kaa'uu danda'u waan ta'eef isin bakka shakkitan irra ooftu jechuudha mobaayila keessan amma mana keessanii deemaa jira. Okay, amma yeroo jijjiiramu argaa. Okay, amma asitti detect high radiation jedha. Okay, isinitti agarsiisa. Iddoo kana laala isin iddoo kana dubbisa. Detect high radiation jedha. Detect high radiation jechuun waan akka elektirooniksii maagneetii faa naannoo kana ni jira naan jedhaa jira. Kaameraa yeroo argatu immoo maal jedha? Kun amma jijjiiramaa jira. Okay, portal kaameraa jedhaa jira. Portal kaameraa yookiin ispiikarii xiqqoo wayiitti jira badhee kana naan jedhaa jira. Kun amma argitanii jirtu. Sagalee isinitti dhageessisa nama record waan godhaa jiruufi. Okay. Amma kaameraa bira yeroo ga'u kun akkana isin jedha portal kaameraa jedha. Okay, potential kaameraa jedha dhiifama. Potential kaameraa yookiin immoo small kaameraa small speakerii tu naannoo kana jira sirriidha kaameraa as jira jechuudha. Yeroo kaameraa argu akkana ta'e jechuudha. Yeroo kompiitara adda addaa argu immoo amma isinitti agarsiisa. Kompiitara yeroo argu maal akka jedhu. Okay. Amma computer jedha kuno computer TV yookiin mobaayila wayiitu naannoo kana jira waan akkasiitu natti dhagama waan akkasiitu naannoo kana jira natti fakkaata isiniin jedhaa jira kaameraa yeroo argu garuu portal kaameraa isiniin jedha. Okay, ammas iddoo biraan isin geessa
ammas kunoo kompiitaraa fi wantoota biroo argee jira jechuudha kabajamtoota. Haala kanaan mana keessan keessa socho'aa oliif gadi socho'aati kan laaltan jechuudha. Fakkeenyaaf maagneetii bira dhaqaadha. Maagneetiin bira yeroo dhaqu akkuma argitan lakkoofsi isaa haalaan ol ka'a. Raadiyeeshinii guddaatu natti dhagahamaa jira jedhaa jira. Kun akkuma argitan raadiyeeshinii guddaatu naannoo kana jira. Ispiikarii guddaa isaa bira geessetti jechuudha. Kaameraa bira yeroo dhaqu garuu kunoo akkan isiniin jedha kabajamtoota. Okay. No potential camera da. Okay. Kaamera bira yeroo dhaqu kunoo akkana isiniin jedha jechuudha. Potential camera small speaker detected jedha. Waan tokko naannoo kana speakerii xiqqaa fi kaameraan yoo jiraate akkana ta'edha. Isin garuu speakerii fi kaameraa ta'uu ija keessaniin waan argitaniif addaan baafattu jechuudha. Salphumatti isinii gala jedheetiin abdadhaa kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana namoonni ilaalaa jirtan hundi keessan peejii keenya follow gochuu hin irraanfatinaa. Barnoota birootiin walitti deebina. Hangasii bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Yeroo hundumaa iddoo kana dubbisuu hin dagatinaa. Kaameraa yoo jiraate akkana isiniin jedha jechuudha. Potential kaameraa jennaan kaameraan ni jira jechuudha iddoo san kabajamtoota. Hundi keessan waan appilikeeshinii keenya download gootanii fayyadamtaniif galatoomaa ulfaadha. Bye bye.